abbaadha fedhii isaadhaan kan godhe bultii namaa diddee warri jettanii jirtan an bultii namaa hin diinne amantii yoo ta'e amma afuriitti kan inni eeyyamu abbaan immoo dhimma mataa isaatu itoo jaartii isaa hin eeyyamsiisin fuudhee innaa dogoggorri kan eenyuti yoo dhugaa dubbachuu ta'e dogoggorri kan kiyyamoo kan isa jaartii isaa dhosseen kaana hidhate moo kan eenyuti atuun itti dubbadhu jedhu ituun jaartii kee hin dhossin jedhu innaa dogoggorri kiyya miti wanti isin beekuu qabdanii ana kan irraa qaba jedheedha kan sooshaal miidiyaa irratti bees malee jaalala isaa fedhee miti kan sooshaal miidiyaa irratti bee wallaggitti dabaran indee eenyuun na seetanii wallahi wallaggaan takka guyyaa tokko jaalalaaf jedhee ziboo hin beeku abbaa mana namaarree namarraa fudhatee hin beeku ayinoon agallasin maqaa wallaggaa balleessuuf jettanii yookiin immoo isheen Mariyamaanii maqaa wallaggaa maqaa shamarran wallaggaa balleessite naan jechuu fattaniidha kan isin akkas godhattanii garuu immoo akka sana miti dubbiin wanti isinii galuu qabu abbaa mana namaallee namarraa hin fudhannee tidaarii namaallee hin diigne abbaatu jaallatee itti galee sababii kanaafi adanjaa godhattanii olii gadi oofaa jirtanii asuma irratti dhaabbadhaan isiniin jechuu barbaada isin gaa ani dheengadda gaafa mana Habibaatti dubbatadhee bee haqa kiyyallee ammallee hin arganne inshaallah haqi kiyyammoo hin ba'a agisi dubbatachuu wallaalee miti yookiin haqa dhabee miti kan sooshaal miidiyaa irraa badee yookiin laayivii seenuu dhiisee haalan naa mijachuu didee haalan keessa jirutu naa mijachuu didee baqa haalli tokko akka laayiviin seennes akka viidiyoo illee waraabee hin gadhiifanne wanta na godhetu jiraafini callise maleeni haqa dhabee yookiin immoo haqa kiyya naaf bee naa miti kan hin callise ammallee ganaadha haqa kiyya wanti naaf bee hin jiru ani warra naa arrabsuu fedheen xiqqooshee ammayyuu seene malee seenullee hin barbaanne na warra naa arrabsitanii nuti hin ergatina warra naa arrabsitan asuma irratti narraa dhaabbadha wantan taazabee ustaazota sooshaal miidiyaa kanarraa fi sheer godhaa dura hundi keessaniyyuu jechuudha ustaazota sooshaal miidiyaa kanarraa fi intina sheekota sooshaal miidiyaa kanarraan taazabean dheengadda gaafan dubbadhu namni viidiyoo sana hin dhaggeeffanne hin jiru annama dhiyoo amantii misilii amantii ortodoksii irraa gara amantii kanaatti dhufedha annama waa'ee amantii kanaa waan tokko hin beeknedha waa'ee nikaa wanti jedhamullee nama waan tokko hin beeknedha jedheen dubbachaa ture garuu gaafa guyyaa afurmoo guyyaa sadii iddii gaafa miidiyaa sanarratti dubbadhee sagaleen kiyya badee achi buutee koofas buuteen koo dhibame namni mucaan kun akkam taate mucaan kun sooshaal miidiyaa irratti miidhameen jira annama waa'ee amantaa kanaa hin beeku nama reefuu amantaa kiristaanaa irraa gara amantaa musliimaatti dhufedha jettee dubbatachaa jirti dhibeen ishee maali rakkinni ishee maali dhannee keessaan gaafanna namni jedhee narraa dubbatee hin jiru garuu immoo gandummaadha rakkoo tokko hin qabu ani wallaggaadha ijoollee wallaggaa immoo yeroo baay'ee biyya kanarrattis baatee feemasiimti baay'een illee hin jirtu wallaggaanii yeroo baay'ee soo kanaafuu rakkoo tokko hin qabu akka gandummaatti deemtu ayinoo nan beeka inni feemasiidha aca barbaruu danda'a dhugaa namaa dhossuu danda'a dhugaa kiyya aca barbaree dhossuu danda'a gatiin feemasii ta'eefis akka ijoolbeettanittis akka biyyummaatti sodaachuu dandeessu ani immoo reefuudha kan sooshaal miidiyaa irratti ba'ee akka kanatti ba'ee hin beeku yoon fayyadame akkasuma akka nama tokkotti viidiyoo mazimbiloo hojjedha malee akka kanatti beekamee hojjedhee hin beeku sababii kanaafi sheekonni miidiyaa kanarra jirtanis ustaazonni miidiyaa kanarra jirtanis baay'een isin taazzabe silaa kun gandummaa hin ilaallatu yookiin ol beekumsa hin ilaallatu yookiin zarummaa hin ilaallatu ture dhugaa karaa dhugaarra deemtu ituu ta'ee waan dhugaa tokko dubbattu ituu ta'e karaa amantiirra deemtu ituu ta'e garuu akkuma kaleessa dheengadda sagalee dubartii affantanii dhugaa dubartii dhossitanii dhugaa dubartiirra teessanii bartanittutu ammas kan kiyyaa akkas gootan rakkoo tokko hin qaban dhugaa kiyyallee naaf ba'a dhugaa kiyyasillee nan mul'ifadha homaa miti garuu baay'ee natti dhagahame anituu baqa jira namoonni sooshaal miidiyaa kanarraa ustaazii gaariidha ustaazii akkasii sheek akkasiidha jedhee isin kabaju isin jaalladhu ta'e irraa hin dubbadhu garuu gatiin isin jaalladhu isin kabaju isin irraa dubbachaa jira rakkoo tokko hin qabu homaa miti
dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Namni jaallatee miti kan inni sooshaal miidiyaa irratti ba'u. Anis jaalladheetii miti kan inni sooshaal miidiyaa irratti ba'e. Gaafa naagamee gaafa hin dadhabee jedhu abbaa gara lubbuu kootiitti illee deeme rabbiin immoo lakkii ati kanaan hin duutu ganaa dhaqanii keenaan jedhee na hambisee gara kanaatti dhufe malee jaalladheetii miti. Silaa namni jajjabeeffamuu qabu ana ture. Maaliif nama reefuu gara amantii kiristaanaa irraa gara amantii kanaatti dhufedha. Maali rakkinni kee maaltu amma kana akkati sooshaal miidiyaa irratti baatu si godhee jedhee namni gaafatamuu ture. Ana garuu hundumtuu dhugaa kiyya dhoksuudhaa fi dhugaa kiyya irra taa'uudhaa fi dhugaa kiyya sagalee kiyya dhoksuudhaafitu yaale malee namni dhugaa kiyya mul'isuudhaa fi viidiyoo tokko illee naaf dalagee hin jiru. Viidiyoo tokko dalagee narraa dubbatee hin jiru. Hundumtuu akka wanta jaarsa namaa fudhadhee akka wanta naanna jaalladhu jedhee akka wanta jira miti bultii namaa diigeettitu na fudhattanii na arrabsuutti gadi teessan. Dhugaan jirtu garuu sana miti. Isiniif hin galle malee. Akkana kompleenkii godhaa. Dhugaan jirtu sana miti isiniif hin galle malee. Dhugaan immoo yoomiyyuu taanaa hin qallatti malee hin cabdu. Dhugaan kiyya hin baadheen abdii qaba inshaallah. Asala yoo jiraattan lakkoofsa tokko tokko barreeffadhaa isiniin galchaan. Ustaazonni sooshaal miidiyaa kanarra jirtan. Sheer godhaa hundi keessan iyyuu. Ustaazota sheekotatti sheer godhaa. Sheer godhaa hundi keessan. Lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Dhugaan hin qallatti malee hin jirtu. Inshaallah guyyaan itti ba'ummoo hin dhufa. Sababii kanaaf warri hin beekne ituma wanta isaa hin beekne ituma wanta isaa hin hubatin immoo jirtan kan tokko kana afaan keessan namatti bantan sobduu jettanii ana itu nan sobe jedheenis jirratti dubbatadhe moo sobadha jedheen dubbatadhe kan isin sobduu jettan. Ani waan hin sobee hin qabu. Dhugaa kiyya kan hin dubbatadhe. Sababii kanaafuu waan hin beekne keessa galtanii hin dubbatinaa, waan hin beekne keessa galtanii naasayinaa. Yoo isinii danda'ame waan namni haasa'e dhaggeeffadhaatii hubachuu yaala. Hubadhaatii irratti dubbachuu yaalaa malee zimmattanii mala faakaatanii nama hin arrabsinaa, nama hin aqaashashinaa. Yoo zala jiraattan gastii argadha. Sheer godhaa hundi keessan. Ani wanti kun har'a miti kan inni narra geenyaan sooshaal miidiyaa irratti ba'e gaafa sanallee dubbadheera waan ture garuu hin dandeenye kanaaf booddee immoo jedheedha kan hin ba'e. Sababii kanaaf asilas deemtanii afaan keessanis natti hin banina waan hin beekne irraallee hin dubbatina. Gastee agarra ustaazonna zala yoo